waaqayyoon sodaachuutu gaggeessitootarraa hibe. Namni yeroo waaqayyoon sodaachuu dadhabu lubbuu baasuudhaaf, lafee cabsuudhaaf, hidhuudhaaf, ari'achuudhaaf hin sodaatu. Kanaaf gaggeessitoota biyyattiirra sodaa waaqayyootu hibe. Inni seera baasu waaqayyoon hin sodaatu, inni seera raawwachiisu waaqayyoon hin sodaatu. Kanaaf haati hiyyeessaa kan isheen duutu. Kanaaf ijoolleen bor ol adeemanii biyyaaf waldaadhaaf bu'aa buusan kan isaan karaatti hafaa jiran. Namni waaqayyoon hin sodaanne waan hamaa kamiin iyyuu gochuurraa booddeetti hin deebi'u. Eenyutu jira eenyu laalu waaqa malee eenyutu nuuf dhaabbata meeshaa kamtu nuuf lola meeshaa kamtu gadi ba'eetoo dorgommiidhaan dhaabbata nuyi kan ittiin dorgomnu hoo jiraate dhaadannoon keenya hoo jiraate waaqa keenya Yesuus keenyatu waa hunda nu moosisa maqaan isaa haa ulfaatu bara baraan olaa jedhu. Inni lammaffaan gowwaa macaafa qulqulluu waan sadii lafa kaa'eetii isa arfaffaamu keessumaa ciigaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30:21 akkas jedhe wanta sadii lafa sochoosaa isa arfaffaamu dandeeyyummaatu isaanis garbicha mootii ta'e gowwaa qufee garbicha mootii ta'e gowwaa qufe namni qufe isa beela'e hin argu namni beela'ee qufe isa beela'e hin argu inni beela'e beelli isaatti hin dhaga'amu inni dheebote dheebuun isaatti hin dhaga'amu inni daare qullaamuun isaatti hin dhaga'amu sababni isaa gowwummaa keessaatii waaqayyo isa fuudhe waan ta'eef biyya akkasiitiin iyyuu gaggeeffamaa jirtu biyyi keenya dhugaatiin jallate dhugaantu jallate firdii qajeelaatu dhibe kaayyootti waaqayyootti nama uumeeftu iyyuu mul'achuu dadhabe namni ba'ee galuu dadhabe kan kooti jechuu dadhabe namni bor kana godhadha jechuu dadhabe namni sababni isaa gowwaatu qufe sababii ta'e sagalee waaqayyootu jedhe waldaan kiristaanaa waaqayyoof abboomamu mootota danda'an akka nu baasu warra quufani waaqayyoo akka quufa isaaniitti agarsiisu isa kana fa'iif kadhachuuf addanatti walitti qabama. Kana kan gooneef egaa yookaan kaandilaayit viijil yookaan ibsaa qabsiisuun waan inni ta'uu fi waan lamaaf waan gurguddaa lamaaf tokkoffaa protestii ittiin gochuudhaa fi gochaa sana gochaa sun kanneessa mootummaan sun godhu ittiin mormuudhaa fi sirrii miti karaa waaqayyoo miti karaa namaaf ta'u miti ittiin karaa itti mul'ifnu ta'a. Inni lammaffaan immoo ibsaa qabsiisuun yaadannoodhaaf ta'a. Balaan kan irra ga'e naachuraal dizaasters kan irra ga'e yookaan akka biyya keenyaa kanaa nama fixuun kan irra ga'e ijoollee keenya dhume abbootii keenya dhume haadhotii keenya dhume kanaaf kan ittiin yaadannu ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo kana qabsiifannee ool waan gaafatamu hundumaa fi kana dhiyeessinaa. Macaafni qulqulluun Hisqeel boqonnaa 34 irratti akkas jedha. Hisqeel boqonnaa 34 lakkoofsa 8 akkas jedha. Ani jiraataadha jedhee Waaqayyo Gooftaa
hoolonni koo tiksee waan hin qabneef tiksoonnis waan isaan hin eegneef hoolonni koo saamamanii bineensota akkaatti hundumaaf nyaata ta'an tiksoonnis ofii isaanii sooran malee hoolota koof hin soorre warra seera baasu wajjin nyaatu sababii ta'eef inni hoolonni inni dhugaa qabu dhugaan isaa jalaa mul'achuu dadhabe. Kanaaf Waaqayyo lafatti gaggeessitoota waldaa kiristaanaa Waaqayyoon warra sodaatan Waaqayyoon kan kaasuu fi Waaqayyoon kadhan. Warra isa qajeelaa isa dameen immoo dabeera warra dhugaadhaaf jiraatan warra yeroo dhugaa isaaniitti hir'atu dhugaadhaaf jedhanii gatii baasan biyyi keenya kana dhabde. Akkuma isin dhageenyu isaanis dhaga'u garuu dhiiga dhangala'aa jira nama jedhu hin argine hin dhageenye. Jarana dhiiga dhangala'u kun sirrii miti nama jedhee gatii baasaa jiru hin agarre. Hoolotatuyyuu tiksee dhabe. Har'a galgala kana addana jiru. Abdii Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuusiin nuuf kennu. Irra dhaabbanneetiyyuu fuula Waaqayyoo duratti saba kana yaadachuudhaaf addanatti walitti qaban. Eeyyee saba Waaqayyoo furmaati jira Waaqayyoo. Warri biyya bulchan Waaqayyoo abboomamuu saniisan gogummaa isaaniitiin quufamanii hiyyeessaa sasarban warri waldaa gaggeessanis warra ajjeesu wajjinis walii haa galanii Waaqayyo garuu waaqarraa ilaalaa jira. Dhiiga dhangala'u Waaqayyo ilaalaa jira. Lafee cabu Waaqayyo ilaalaa jira. Isa biyya isaarraa ari'atamu Waaqayyo ilaalaa jira. Qoodi keessan akkuma Waaqayyo Ermiyaasitti dubbate gara kootti iyyi gara Waaqayyootti iyyuudhaaf addana jira. Isa dhugaan isaa jalaa sarbame haadha hiyyeessaa ilma ishee tokkicha qabde abbaa manaa haadha manaa dhabe haadha manaa abbaa manaa dhabe fudhannee fuula Waaqayyoo dura jiru. Isaan kun yakka hojjetanii du'anii miti. Dhugaa uumamaan Waaqayyoo isaaniif kenne sanatu jalaa dhiibameetiyyuu jal'ootaan wareegaman. Hin du'anii miti irra deebi'ee isinitti jedha hin wareegaman. Wareegamuun bu'aa nama tokkootiif dabarsanii of kennu. Isaan kun mirga uumamaan Waaqayyo lafatti saba sanaaf kenneef ituu falmaniitiyyuu wareegaman. Warra wareegaman kana yaadachuuf addana jira. Isaan duwwaa yaadachuuf addana jirra miti. Qoodi koo maali? Inni kaanoo dhugaa farmisa dhugaadhaaf falmu wareegameera. Akka amanaatti immoo narraa maaltu eegama? Gaheen koo maali? Dhugaa sarmale irratti gaheen koo maali? Akka amanaatti Waaqayyo maal narraa eegama? Fuula Waaqayyoo duratti yeroo itti nusi akka kiristaanotaatti akka amantootaatti Waaqayyo biyyattii irratti dhugaa qulqullaa'aa qabin dhugaa qajeelaa qabin yeroo nuti fuula Waaqayyoo duratti deebinee hariiroo Waaqayyoo wajjin qabnu haareffamuu ta'a. Gara teessoo kee saraaraan guutuu sayyaanaan guutuutti qabannee jirra. Yaa Waaqayyo warra dubbachuu hin dandeenyeef kan dubbatu si'i warra du'aniif kan hundumaa beeku si'i yaa Waaqayyo. Akeeku kun ta'eef maaliif akka ta'e kan beeku si'i ammas ati akeeka gaarii waan qabduuf immoo galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Guyyaa kanattis maqaa kee waammachuudhaaf bakka saba keenyaa buunee bakka lammii keenyaa buunee gooftaa gara keenya jechuudhaaf waan nu dandeessifteef galanni ulfinni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Bara baraan ati nurratti moo'ee bara baraan nu waaqeffatame bara baraanis immoo Waaqayyo biyya nagaan keessa jiraatu biyya gammachuun keessa jiraatu ati nuuf ijaari. Dallaasaas ati nu ijaari maqaa Kiristoos Yesuusiin Ameen. Ini
People could love,